بالله شنكرتي نونجر عبد العزيز يجرو ديم تاتي ما شنكرتي يجري سيران شنكرتي يجري تسيران بالله سن عبد العزيز يجرو فدرت نكو بكيف تروقا يعني ما أنت كسينجر دبرتيرا غيرو أك كانت تفوفت تانن غلافة تمته جعنا كيسا كنا وجي ولي غيرو يبو والله كنا كوني كمامة كوني نما باس مالتيري كغير غلط تسوكي ما كاويتشو إفسا كرته جولة إني إتيرك غوتو أتتم غدت أكيد غير غلط الله أعلم إفسا إبادة وجارتي دي أصول بونا باسوبات أصول بوباي إبادة أربعين سورة كيسة إفسا من مغيتنا هدمو متوتوت أربعين إفسا تنافلبو هالكان سنجران أصوباس بليرن با أصوبيته هالكان يقولي ريبا أمنينوتي سيف جيتشا بدا إدا سيف تطلتي محمدي kun keessi zeeroo si ta'e kun keessi zeeroodha yaa ibsa ati kun keessi duwwaa jaalattee nurraan dhufne rifeensi ibsa ammoo in agartan maalifi ibsaan homa hundaanuu harka koo keessa jira harki kiyya kana keessa maali tokko jettan allafatti akkan hin jedhu Sodan am fakenya maamme sodaate kanaan na dhufe taanan ibsaan kana keessa jira ati osoo beeyte har'aan tana natti hin garangaltu kun immoo si osoo hin taane dhimma biraattu si duuba jira yaa ibsaa Yoya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoonni gugutu yookiin abdi akkam jirtu nageenyi ko bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha har'aan tana abdiin maal qabatee gad dhufe isin jechuu keessa yeroo lamu har'aan tana immoo wanna gayyaatu galata hin beekne nama galata hin beekneef har'aan tana as dhufe jechuudha arguuf jirtan ani ibsaa yookiin meeqayyo abba kotti billaa eessa abdii si wajjin nyaate si wajjin dhuge xurxuura hambala harka kee kana jedhe duraa miti amma harka kee kana keessa jira ganaa kee kana keessa jirta ibsaa arguuf jirta yoo aan sin agarsiisin ati nama galata hin beekne ati nama bar gaafa si dhukkube san harkaniif guyyaa kaati wajjin nyaatte kaati wajjin dhuyte sitti garagalee mana kee guutuu si diigee maammeen jechuudha ani abdachaas mana kee natti galuu dhabne kaanee osuma dhamaanu maammeen achi mana kee keessatti achi keessatti na dararee daa'imti kan kee meeshaan sun osoo meeshaan fakkeef keessatti nyaachifatamtee jiraattu taate si anan kun mana kee keessatti ajjeefame mana kee keessatti keessaa baafamee qabrama jechuudha jazba afuuffan ati nama afuuffee yoo afuura asitti naqan jaraayyaaftu kanaaf ati amma ansin barbaanne ansin tuyne anaaf dantaa kiyyaa bilbila ka cufadhe Muhammadii wajjin harka wal keessaa qabdaa jettani Muhammadii leellantu gaggara darcheessa hawaasa yoo barbaachisaa ta'e dhiifa mana haa gaafatu ani immoo an dhiira miti yeroo akkatti viidiyoo banadhee afaan baru kana dhugaan seen immoo ani immoo gochaan si agarsiisa yaa bada xurxura gadiyaatu namaa jechuun ka akka keetii kana nama galata hin beekne ka osiif jecha ana abdachaas harkanii guyyaa hirriba dhabne ati osoo beekte har'aan tana natti hin garangaltu kun immoo
si osoo hin taane dhimma biraattu si duuba jira yaa ibsaa. Yaa bada gowwaa kenna. Yaa bada akka nama takkitti maqabateen fiigu san. Hafarfamaa. Abdiin sodaa miti. Abdiin sodaa maammee irraa hin qabu. Sodaa fansitti hin fakkaatin yaa bada qol qajeelaa. Gadi galoo nama akka keetii kan hin agarre. Taboo waa qoree irratti nyaatitti alba'u. Sodaa sitti hin fakkaatin amma yeroo uf eegaa angaruu sodaadhee jira. Ufii xiyyaan sodaan nyaanni. Please sodaa mee Mahammad inni dhiirati. Inni dhiira dhufee tiitisa bilyaa chanarraa haa kaasu. Bara osoo beekte harkaniif guyyaa riba dhabne nuti. Siif jecha bada edaa sitti tolche Mahammad. Amma immoo aaree Mahammadii wajjin jira. Dhibbaan dhibbatti na bara akkasitti warroonni beekan. Garuu immoo jaaladhee osoo hin taane jibbeeti. Dirqamatu tana seensise. Dirqama ibsaatu tana seensise. Kana sodaattu naan jettee. Takka sodaadhee hin beeku. Zariin tiyya takka sodaatti qoma of keessaan qabdu. Hin sodaachifti malee. Edaa yeroo namni waan tokko akkat ka'ee ilaalcha an bar duuchaa akka keetii miti mee ati osoo beekte mee anuu fakkeenyaaf sitti haa ergu fakkeenyaaf anuu sitti haa ergu waan tokko garaa na nyaate akka ati kun keessi zeeroo si ta'e. Kun keessi zeeroodha yaa ibsaa. Ati kun keessi duwwaa. Jaalattee nurraan dhufne rifeensi. Sodaa Mahammadiif miti. Wanti isin beektanii hin wallaalle. An sodaa Mahammadirraa takka hin qabu. Ani ufilleef sodaadheef miti. Yeroo an akkas jedhu san ufiif kiyyaaf sodaadhee osoo hin taane gurbaan kun ilaalcha ibsaa guutuu yaadee fixee waan ibsaan jedhu guutuu yaadee fixee ibsaan akkam yaada hangam sodaa ofirraa qabaa jedhee ani hattaa keessa taree jechuudha ibsaa Mahammeen akkanaatii of eegi jedhanii ture ani fayyaalummaa kee jechuudha edaa gadi galoon garagaltuun tamam abdiin bilbilli isaa cufateeti isa tunatti ergee jechuusaati. Hayyeeme haa ta'u anuu itti haa ergume anuu itti ergeemi fakkeenyaaf Mahammee wajjin mee namni fakkeenyaaf mana isaa ijoollee tana qabiinaa fidii jedheen wanti isin beektanii wallaalle garuu abbaan dhugaa ni dhufa. Dhugaan ni dhufti. Yeroodhaaf sobni bakka qaba. Sobni yeroodhaaf bakka qaba. Garuu immoo dhugaan immoo xiqqoo ni qal'atti. Hanga sobni kun lafarra guutee achi booda abbaan dhugaa yoo dhufu sobni sun immoo bakka seentu hin argattu. Kanaaf si jarjarsee natti si kaasee ni albaata kaa amma albaa jirtamu saniif mee ijoollee sanii akkanatti hanga harka qullaa bira lukkuu seetaati Mahammeen dhiiraa bara muka sitti ciraa ana osoo taate gochi kun guutuun irratti dalagamee jechuudha haasaa biraati miti ol bahillee of keessaan alba'u akka Mahammeen du'aaf jiruu isa dhoorga gochi kun guutuun irratti dalagamee jechuudha garuu immoo wanti kana kan nuti ani itti seeneef eenyutu na beeku waan akka nama fiyyaa'ii hin qabne garuu immoo sababa kan keetti seene sababa kan keessa immoo
namoonni ka akka keetii ka lafumaa ol ka'eetuma abdii barbaacha deemu dhufanii jiran ni tasgabbeessa akka barbaaddetti gara fedhaniin haa dhufanii tamam kanaaf ati immoo yeroo muraasa keessatti milikata ni argita taphatamu warroonni jarri sadeessan hin dhufanii ragaa dhiyootan muka abdiin achiisi biraa ta'e waan ta'e nasitti garagalee nan fiigaa si dhufan sun tuxxuroon warrootuma akka keetii yaamatte qaba eegumsi kee eegumsa dubartii si marsaniitu billaan ibsaa keenya zarraaf nutuun sii jirra zarraaf wallahi amantana bifa mana godhaa sin hordoftuun ibsaa immoo agarsiisee hanga eessi agarsiisee hanga eessi agarsiisee mantee wayi mana gabbo'ee mana cita wayi mana siif kabaaree jedhe yeroo roobni didichu moo hin beeku ani akkas na fakkaate garuu immoo ibsaa immoo in agartan maaliif ibsaan homa hundaanuu harka koo keessa jira harki kiyya kana keessa maali tokko jettan allafatti akkan hin jedhu sodaan an fakkeenyaaf maammee sodaadhe kanaan naa dhufe taanaan ibsaan kana keessa jira an sodaa Muhammad irraa wallahi wanti tokko an sodaa tokko hin jiru kunoo Muhammad jaalatee jibbee dhufee bakka an jirutti wannaa jedhu caati maaliif yoo gari jagna kisaa kana hojii walii galuu yubboo wallahi ka kana kuni ka akka maammee kuni nama baasa maaliif jedhi ka garagaletti dhukkee irraa kaa'u jechuudha ibsaa agarte ijoollee inni itti erge guutuu ati godhe akka itti garagalche allahu alam ibsa hebate wal jaartii osoo lubbuu na baasuu baatte osoo lubbuu baay'ee hebate arbaatiin surree keessatti ibsa manuma kiyyatti naa heddammoo mutututu albaatiin ibsatti nafne bo harkaan sangaraan osoo baasu buleedhan yoo odeeffannoo wannaa dhage kana kabajaa bar ani abdachaattu sitti qabe adeeru kabajaa anaaf ka manni kan kee diigamu ka manni kan kee wanna ta'u ani abdachaattu sitti qabe garuu immoo ati gaggara galtee abdii shakkitee okay abdii shakkitee mi ani galtuudha miti anta kanama gurguradhee hin beeku yoo namaaf dhaabbadhe malee ani akka siyaasatti sodaa of duraa qabu siin jedhe malee akkuma an sodaadhe wan micayyoo fuudhe maammeen akkuma an sodaadhe man akira nama diotana manat sitti senne san jechuudha sodaan malee an sodaa maammee irratti qabu dintaa isaati muka ofitti haa dhiibuu yoo barbaade yoo aala wasaali jedhee dhufee na wajjin na jedhe ati afaa diimaa afeefi eega tamam akkasan garuu immoo ati labboon nyaatamte billah shunkurtii nuun cirre Abduraziz ciruu deemtaati mee shunkurtii yuu cirri seeran shunkurtii yuu cirte seeran billah sun Abduraziz hin ciruuf duratti na qofarkeefta dhugaati ani waan takka seen jedhu dubartiidha garuu akka kanatti itti fufte taanan galaafatamte itti
asumaan naaf galatooma viidiyoo kana immoo hanga dhumatti daawwadhaati isin jechuu barbaadeeti warroonni yaada qabdan yaada keessan naaf qoota isin jechuu barbaadeeti nagaan naa tura isin jaaladha yeroo hundaa hordoftoonni koo kan arrabsitus kan nafaarsitus hundi keessanuu garuu immoo ibsaa yeroo gabaabaa keessatti yeroo muraasa keessatti naaf eega.